Am jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara tiyyaatiif dabalamaa isiniin jedha. Har'a immoo fuula keenyaaf saamunaa akkamiitu ta'a? Kan akkamiitiin yoo dhiqanne fuula keenyaaf bareeda, oil skinii fi akkasumas dry skiniif kan ta'u saamunoota filatamaa ta'an isiniif fidee dhufeera. Fuula keenya dhiqachuuf dirqama saamunaa nu barbaachisa. Saamunaa akkamiitu fuula keenyaaf ta'a? Kamtu nuuf bareedaadha fuula keenyaaf kan jedhu immoo inni gaafii tokko. Saamunaa nama dry skiniif ta'e nama oil skiniif ni tasmaamaa jechuun hin danda'amu. Hunduu akkuma fuulaatitti murteessaa jechuudha. Kanneen isiniif fidee dhufeera. Mee amma jalqaba saamunoota dry skiniif ta'an yookiin fuula goggogaaf ta'an haalaan wajjin jechuudha. Hanga viidiyoo dhumaa faana tura. Niva cream saamunaa kan jedhamu sanii Niva cream saamunaa of keessatti haala qabaatummaa waan qabuuf gogiinsa fuulaaf dhorkuu fi fuula erga dhiqannee booda fuulli keenya daaraa akka hin taane nuuf gargaara. Niva cream saamunaan dry skiniif waan hojjetameef guyyaan yeroo lama osoo fayyadamne fuulli keenya akka hin goggoonneef nuuf gargaara jechuudha. Kan biraa immoo Dove saamunaadha. Saamunaan saamunoota dry skiniif filatamaa ta'an keessaa isa tokko. Haala kireemummaa waan of keessaa qabuuf fuulli keenya akka gogiinsa irraa kan ka'e akka hin rirrigamnee fi hin ququncaane nu fayyada jechuudha. Dove saamunaa haaluma salphatti iddoo marattu argachuu ni dandeenya jechuudha isa. Kaawwanis akkasumas argachuu ni dandeenya. Garuu Dove saamunaa kana namni hunduu ni argachuu ni dandeessanii jechuudha. Dove saamunaa guyyatti yeroo lama dhiqachuun fuula bareedaa fi laafaa akka nuuf ta'u nu fayyada jechuudha. Kan biraa immoo olive oil saamunaadha. Olive oil fuulli keenya gogiinsa irraa kan akka hin rirrigamnee fi laafaa akka ta'u saamunaa olive oil irraa hojjetaman guyyaarratti fayyadamuun ni gorsama. Akkasumas fuula goggogee fi halluu isaa akka nuuf eeggatuu fi laafaa akka nuuf ta'u nu gargaara jechuudha. Ammootu seetaapiliidha. Seetaapil gosa lamatu jira. Dry skiniif illee ni jira jechuudha. Akkasumas oil skiniif illee ni jira. Isa yoo bittan addaan baastanii bituu qabdan jechuudha. Innis seetaapiliin fuula keenya goggogeef moisturize nuuf godhu akkasumas nuuf laaffisuuf inni saamunaa bareedaadha. Akkasumas Neutrogena kan jedhu innis bareeda tokkodha fuula goggogeef jechuudha. Akkasumas Abinonis bareedaadha. Fuula goggogeef jedhamee kan hojjetamedha. Abinonis jechuudha baay'ee tokko bareedaadha. Fuula goggogee laaffisuuf bareechuuf Abinonis filatamaadha jechuudha. Dry skiniif isas itti fayyadamaa ilaala. Amma immoo gara oil skinii saamunoota oil skiniif ta'an isiniif himaa jechuudha. Tokko saamunaa irdii irraa hojjetamedha. Irdiin oil skiniif wantoota barbaachisan keessaa tokkodha. Irdii mana keenya keessatti osoo dibanne wantoota xixiqqoo nurratti bahanii fi finnisa yaaluuf filatamaadha jechuudha. Irdiin baakteeriyaa fi fangasii dhorkuuf ni gargaara. Fuulli keenya oil skinii yoo ta'e saamunoota irdii irraa hojjetaman osoo fayyadamne fuulli keenya akka xirritti jedhuu fi akkasumas akka qulqulluu ta'u nuuf gargaara jechuudha. Saamunoota irdii irraa hojjetaman baay'eetu jiru. Marattuu argachuu ni dandeenya jechuudha. Saamunoota irdii irraa hojjetaman yeroo lama ganamaa fi galgala dhiqachuun gahaadha. Fuula oil skinii ta'e oilii isaa irraa hir'isuuf jennee irra deddeebinee dhiqachuu hin gorsamu. Wantoota garagaraa nutti fida waan ta'eef irra deddeebinee fuula keenya oiliin keenya haa nuuf hir'isamu jennee dhiqachuu hin qabnu jechuudha. Kan biraa immoo saamunaa dinnicha irraa hojjetamudha. Dinnichi oil skinii kunuunsuudhaaf filatamaadha. Dinnichi finnisa balleessuuf akkasumas gogaa gurraacha addeessuuf nu gargaara. Guyyaan yeroo lama ganamaaf galgala dhiqachuun fuula keenya eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Ammoo saamunaa loomii irraa hojjetamedha. Loomiin of keessatti saalic acid fuula oilii baay'atee fi sababoota garagaraan finnisaa fi wantoota xixiqqoo gurraacha nurra bahaniif yaaluuf ni fayyada. Keessattuu fuula oil skiniif guyyaa guyyaan fayyadamuun fuula fayya qabeessaa fi fuula ifaa bareedaa akka nuuf ta'u akkasumas fuula madaalamaa oiliin isaatiin ba'anii akka nuuf ta'u nuuf godha jechuudha. Guyyaan yeroo
lama saamunaa kanaan dhiqachuudhaan fuula laafaa fi fuula bareedaa akka nuuf ta'u nu fayyada jechuudha. Kan biraa mootu saamunaa ruuziidha. Ruuzni daakuun isaa jechuudha. Haala iskirabiitii fayyadamuun kan beekamudha fi bu'aa qabeessaadha jechuudha. Finnisa balleessuuf daakuun ruuzaa aannanii wajjin walitti godhanii fayyadamuun mala salphaa mana keenya keessatti argannudha. Keessattuu yeroo baay'ee finnisni kan irra deddeebi'ee nu rakkisu yoo ta'e saamunaa ruuzaa fayyadamuun mala salphaadha. Guyyaan yeroo 2 dhiqachuun sababa oiliitii wantoota fuula nuuf balleessan yaaluu fi fuula bareedaa fi lallaafaa akka qabaannu nuuf taasisa jechuudha. Immoo Cetaphilidha. Cetaphil oily skin cleanser kan jedhu Cetaphil saamunaa fuula bareedaadha. Akkasumas oily skinis filatamaadha. Yeroo keessattuu yeroo finnisni isin rakkiseef saamunaan kun bareedaadha jechuudha. Kanas guyyaan yeroo 2 dhiqachuun gahaadha. Cetaphil kun akka duratti isiniin jedhes dry skiniif illee ni jira. Yeroo bittan addaan baastanii bituu qabaattan jechuudha. Keessaniif kunuunsa addaa gochuu qabdanii fuulli keenya yoo takka nu bade deebi'ee bakkeetti deebuuf baay'ee nu rakkisa. Akkasumas bishaan ho'aa ta'een fuula keenya dhiqachuurraa of haa qusannu. Fuula keenya halluu isaa balleessaa waan nu jalaa ta'eef bishaan jiddu galeessa ho'aa osoo hin taane qorras baay'ee osoo hin taane jiddu galchuu qabaanna jechuudha. Akkasumas iskirabiidhaan yookaan maaskiidhaan mana keessatti hojjetamanii 7-2 yookaan 7 al takka fayyadamuun fuula keenyaaf bareedaadha. Wantoota fuula keenya irratti bakteeriyoota adda addaas nurraaf qulqulleessa jechuudha. Isas yeroo fayyadamne baay'ee bareedaadha. Fuulni alaa bitaman qofti fuula keenyaaf gahaa miti jechuudha. Akkasumas bishaan gahaa dhuguu qabaanna. Akka fuulli keenya bareedee ifee jedhutti bishaan gahaa dhuguun barbaachisaadha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like godhaa, obboleeyyan keessaniif share godhaa. Hanga viidiyoo biraatti wal arginutti yaada yookaan komentii yoo qabaattan gara komentiidhaan naaf barreessaa. Hanga viidiyoo biraa wal arginutti nagaan naaf tura.